galeessa qorannaa qonna sinaanaa yoo kaafne waan geeffamu miti. Bara dheeraadha kan wajjin turre sanyii dhawaatan sanyii qamadii, sanyii garbuu, baaqelaa, tara, mishira, ba'aa fi talbaa fi absuudaa fi dimbilaalaan haga ba'utti warra nu dhiyeessee lafa keenya irratti yaalii godhee muuxannoo gaggaarii jijjiirama gaggaarii mootummaan ittiin jijjiiramaa jedhu san kan ittiin jijjiiramaa turre jechuudha akka sinaanatitti. Nuti dhugaadha bara dheeraa fi sanyiin isaan nu kennan kiiloo 5 irraa ka'ee 10 irraa ka'ee 20 achirraa ka'ee 100 titti bal'ee sanyii baay'ifadhaa jedhanii sanyii babal'isaa jedhanii arra nusi akka qorataa tokkootitti namni sanyiin irraa biyyi biraa sanyii irraa qadhaabattu nu qotee bulaa sinaanatii fi qotee bulaa baaliiti. Sanyii kana eessaa argannu jennu jiddu galeessa qorannoo qonna sinaanati. Hin galateeffannaa sirriitti galateeffannaa waajira naman dhaabne waajira ammootu waan ati dhayxeef san gaddeebi isiin hin jenne waan ati barbaadde san sii kennee hojitti jijjiiri jedhee waan irraa fuute san sanyii irraa fuute san sanyii kamuu haa ta'u maal irraan akka ati geette nama deebi'ee guyyaa guyyaadhaan to'atee sadarkaa caalmaa sadarkaa bu'aa sanyii bu'aa qotee bulaa irraan nu ga'ee rabbii waliin jiddu galeessi qorannoo qonna sinaanati lafa kennallee ka jijjiire qotee bulaallee ka jijjiire biyyattiillee ka jijjiire bu'aallee ka nuu fide haayidaallee itti fayyadamnee abbaa qabeenyaa nu godhee namni magaalatti mana bitachuudhaan ilma ofii barsiifachuudhaan qabeenya gaarii horachuudhaan mallaqa kuufachuudhaan sirritti namni nu jijjiire jiddu galeessa qorannoo qonna sinaanaa waan ta'eef hin galatoonfannalleedha hin eebbifnalleedha sanyiin isaanirraa fudhanne haga arsii dirasiitti irraa dhufee nurraa bitaati jira qotee bulaan xiqqaattu gara makiinaa 3-4 akkas qotee bulaa arsiititti gurgurannee jirra jechuudha bara baranaa. Qamadiin kun fakkeenyaaf fudhanne bokkuu jedhama. Sanyii gaarii sanyiin argamne sanyii atoonni isaa akka gaariitti oomisha gaarii namaa kennu anis akka bara tareetitti gara kuntaala 100 fayya argadhe akkasuma warri arsii gatii gaariidhaan narraa fe'atee ar'allee warri arsii sunillee galata guddaa qabdan kabajamoo sanyiin isinirraa fudhanne sanyii gaariidha nus qotee bulaa arsii keessa jiru waliin gahaa jirra kan jedhan akkasitti ganama galgala bilbilaan deebisaa jiranii ammallee sanyii biraa nuu baasuudhaaf nuu qopheessuudhaaf qophiidha. Sanyii garbuu ammoo garbuu walashee ka jedhamu addooshee ka jedhamu singitir ka jedhamu guutaa kan jedhamu arsitti gara kuntaala 60 ol narraa fe'atanii isaanitti gurguradhee jira jechuudha. Jiddu galeessa qonna sinaanaa kana waliin zamana dheeraa waliin jirra. Akkasuma sanyii babbareedaa callaa qabu ka oomisha qabu nu kennaatuma turanii qarallee nurrattillee mokkoraatuma turanii baran ammoo hektaara 25 qotee bulaa nama 14 irratti midhaan bokkuu jedhamu kana asirratti nurra nu kennanii akkasuma kiraastaraan taane namni marti wal fakkaannee akka midhaan wayii nu hedduu bu'ee sanyii keenya oomisha keenya hin hanqisne jenne facaasne midhaan isaanii kun ammoo ka barana nu kennan kunillee ka duraan asiin duraallee osoo bareeda ta'uu kunillee callaa bareedallee akka amma laallutti bareeda jira dhaabatattillee bareeda jira xiqqoo barana sababa qilleensatiin soba wannoo jedhe malee osoo qilleensi rooba akka duritti fufaa fa'a qabaate bareeda jenna. Dhibee irratti illee homaa gana mara waan baay'ee dhibeef saaxilaman hin qabani. beeytonni nu wayifuu laaltee kilaastarri bu'aa qaba jette kilaastarri wayita bu'aa qaba jedhamee haasawamu kaleessa dhugaa nutti hin fakkaan amma ammoo wayitetti dalayni argine dhugaa ta'uu isaa qabatamaan argine maaliif makiinaa tokkoon facaafta makiinaa tokkoon haamta gizee tokko raccaata oorruu tee tasbiraa san ibaluu warra raccaa jira siin jedhan atillee kaatee haa raccaanuu raccaa ga'e guyyaa kana facaafne jenne waliin raccaama ka'e kunuu tokko bu'aadha gaafa haamamu sanyiin bidhaa keessan galu makiinaa tokkocha taama yoo makiinaan lamallee inni midhaan guddatee haame lamaanuma santu maasaa kana bahee maasaa san seen sanyiin bidhaa keessan ga'u maasaa bidhaatii garbuu fidee ittiin galchu qamadii bidhaa ittiin galchu qamadii masantu ta'a qamadii masantu gabaaf sanyiin leef ta'a kanaaf bu'aa gaarii qabaa kilaastarrii haga kilaastaraan dalayne yoo ka fudhannu taate kaleessa wayita naxxalleen hojjaan baanee facaafnu midhaan fakkeenyaa yoo tokko daakaa facaase
yoo tokko abbaa hin facaase yoo tokko maalii facaase guyyaa tokko hin gogu. Horiin hin haxaqqaa, horiin hin nyaata. Sanyiin sun yookaan jarjaramee horiin na jalaa haamamee jedhaa ka tokko eega goge midhaan goynaan wal tara. Ka bultii 15 wal taru jira. Ka bulii 20 wal taru jira. Jedhee kun illee horiin narraa nyaate midhaan kii horiin narraa fixe jedhee jiidhaa haama. Ka jiidhaa haamu sun hin miidhama. Har'a ammoo martinuuyyuu wal fakkaataadhaan guyyaa tokko haamamuudhaan goge jedhamee geeroo tokko haamamaa tokko bu'a. Lammata bu'aan isaa kilaasteraan midhaan faca'e sanyiin wal fakkaatu ka faca'e atoonni isaallee akkasumatti wal fakkaata. Tokko aarii keessa hin galu tokko mirqaana keessa hin galu. Namni yeroo bakka tokko jiru martinuuyyuu milkaa'ee gala jechuudha. Kaleessa wayita kilaasteraan ala facaafnu fakkeenyaaf ka fudhannu taate heektaarri tokko 20 haga 20 wayii haga 30 haga na baya. Har'a yoo rabbi namaa qajeelchee akka dalagame kanatti abbaan jala bu'atee dalagamee bu'aa waan barbaachisaa ta'e madaabaraa gayaa qorsa gayaa sababa kilaastera jedhamu kanaanuu namni itti yaadee waan mara gayaa itti godha. Sababa kanaani har'a yoo rabbi kenne haga heektaara irraa 45 irraa haga 50 haga 60 jala argamaa jira. Haga kilaasteratti deebin haga qonna qorannaa wajjin deemne haga ogeessa wajjin deemne. Bu'aan inni kilaasteraan qabu tokkoffaa dursee midhaan kun wayita wal keessa taru walitti facaafamu oorruu kanarraa oorruu kana yoo bu'e oorruu kanarraa oorruu kana yoo bu'e sanyiin isaa tokko waan ta'eef homaa waliin godhu makataa biroo hin qabu. Booda gurgurarrattillee yoo wayita gurgurannullee sanyitti wayita dhiyeessinee namatti gurgurullee ittiin saalfannu waan takka waan hin qabneef namni wal ta'ee akkanatti waliin oomishuun akka bareedaa waan gaarii tokko ka jedhu an kanuma irraa laale akka kiyyatti. argamaa jiru kunis kilaastera agarsiisa qamadii daabbooti yookaan bread with large scale demonstration kan jennu. Egaa bara kana deeggarsa piroojeektii FSRPtiin qamadii paastaa daabboo bokkuu jedhamu sanyii haarawaa giddugaleessa qorannoo qonna sinaanaatiin yeroo dhiyoo bahee fi oomishaa fi oomishtummaan isaa fooyya'aa ta'ee hektaara 150 irratti godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa fi godina Baalee aanaa Sinaanaa Agaarfaa fi Gobbaatti qonnaan bultoota 155 kan ta'an fayyadamoo kan taasise hojjetamaa kan jiru jechuudha. Bakka amma argamnu kanattis qonnaan bulaa 14 kan fayyadamaa taasise walumaa galatti hektaara 25 giddugaleessa qorannoo qonna Sinaanaa teknooloojii haaraa baasuu fi teknooloojii ka'umsaa baay'isuu irratti dabalataan teknooloojii beeksisuu kan hojjetu ta'a. Kanaaf kunis qaama teknooloojii beeksisuuti jechuudha. Teknooloojiin tokko jalqaba akka maddeen lafa xiqqaa irratti qonnaan bulaa biratti yookaan wiirtuu leenjii qonnaan bulaatti hin agarsiifama. Eega qonnaan bulaan waan sana jaallatee filatee booda immoo gara babal'isuutti deemama jechuudha. Kanaaf bara kanas nuti agarsiisa isaa hojjennee bara darbe sanyiin haarofti bokkuu kun qonnaan bulaadhaan jaalatamummaa waan argateef akka babal'atu kan taasifne jechuudha. Sanyiin qamadii daabboo bokkuu jedhamu kuni oomishtummaan isaa baay'ee olaanaa ta'e dirree qorannoo irratti hektaararraa hanga kuntaala 72tti argameera jechuudha. Qonnaan bulaa biratti illee lafa xixiqqaa irratti bara darbe kan ilaalle oomishtummaan isaa baay'ee olaanaa kan ta'edha. Sanyiiwwan kana dura jiran wajjiniin gaafa wal bira qabamee madaalamu baay'ee fooyya'aa kan ta'e oomishtummaa bareedaa kan qabudha jechuudha. Giddugaleessi qorannoo qonna Sinaanaa erga hundeeffame irraa kaasee keessattuu rakkoolee oomishaa fi oomishtummaa qonnaatiif fudhaa ta'an adda baasee tartiibaan erga keenyeen booda sakamtuu furamuu qaba kan jedhu wixinee qorannoo barreessinee hojii teknooloojii qonnaa maddisiisuu, madaqsuu, agarsiisuu, babal'isuu fi rabsuudha. Egaa hojii kanaan giddugaleessi keenya sagantaa qorannoo 8 qabatee yeroo ammaa kana
hojii qorannoo hojjechaa kan jiru yoo ta'u, egaa qorannoon egaa rakkoo qonnaa keessatti mul'atu sana addaan bahee sana irratti hojjeta. Sana immoo qorannoon hojjennee keessattiyyuu teekinooloojii fooyya'aa haala qilleensa yookiin immoo agirookiloojii naannoo kanaan wal simatan callaa guddaa kennan akkasumas dhibee dandamatan kan bu'aa qabeessummaan isaanii mirkanaa'e teekinooloojii nu biraa bahan kana gara qonnaan bulaatti fuunee bahuudha. Gama sanaan keessattuu qooda fudhattoota itti fayyadamtoota biraan hojii agarsiisaa demonstreeshinii kan jennu jechuudha. Teekinooloojii haaraa nu biraa bahan kana hojii jalqaba agarsiisa geggeessinaa, agarsiisarraan immoo hojii babal'isuu jechuudha. Sanyiiwwan bu'aa qabeessummaan isaanii mirkanaa'an qonnaan bulaa bira gahanii jiruuf jireenya hawaasaa akka jijjiiramuuf hojii babal'isuuti kan hojjetaa jiru jechuudha. Asitti large scale demonstreeshinii keessattiyyuu kan piroojeektii sagantaa sirna cimsa nyaataa yookiin immoo FSRPtiin kan deeggaramu hojii kilaasteraan qonnaan bulaa gurmeessinee haalatti isaan teekinooloojii kana wal harkaa fudhatanii hubannoo argatanii isaan immoo dabarsanii qonnaan bulaa amma kilaasteraan ijaarre kanarraa qonnaan bulaan biraa immoo sanarraa fudhatanii akka isaan babal'isaniif hojii babal'isaati guyyaa har'aa kan hojjetaa jirru kan agarsiisaa jiru jechuudha. Giddugaleessi qorannoo qonna sinaanaa teekinooloojii adda addaatti erga hundeeffamee waliigala teekinooloojii qonnaa fooyya'aa ta'an 116 baasnee jirra. Keessattiyyuu waggaa 2 asitti midhaanarraa kilaasteraan yookiin immoo large scale demonstreeshinii kana agarsiisaaf kan qopheessine agarsiisaa kan jirru kuni qamadii daabboo bokkuu kan jedhamu callaansaa guddaa kan ta'e dhibee kan dandamatu keessattuu haala qilleensa bara kanaa dandamatee midhaan amma qonnaan bulaa bira jiru caalmaatti dhugaa dubbachuu fi qilleensa kanas danda'ee haala gaariirra kan jiru midhaan nu biraa ba'e kana midhaan qamadii daabboo bokkuu jedhamu kana jechuudha. Kanaaf egaa giddugaleessi keenya sanyiiwwan turtii isaa waggaa 40 keessatti 116 sunis immoo midhaan nyaataa nyaata loonii buna dabalatee jechuudha. Waliigalaan 116 baasnee yeroo ammaa kana qonnaan bulaa biraan gahaa jirra jechuudha.